Itu digamu afaan funyaan yeroo tokko kan deebisa surumaayyuu amma funyaan keessa yeroo hunda bakka dhiigni kun hin dhabamu yeroo hunda dhiigni na yaa funyaan keessa sammuun kootu na zuureera buleewwan ko sammuu kootuuf qabu dadhabeen jira baay'isee tan dhiphachaatii jira amma bakka lubbuu kiyyaatti murteessu dhaga'een jira buleewwan ko maal na gargaara. Ashamaa harka funyee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa ta'uu hundi keessanuu nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa iddoo isin jirtan hundatti sinaa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraatiin isinii deebi'ee jira. Viidiyoo ani hadda qabadde isinii deebi'e ammoo wantoota rakkoo biyya Arabaatiin wal qabsiisee rakkoo baay'eetu jira. Isarraa viidiyoo akkanaa kana hojjechuudhaallee baay'een turee jira. Sababni isaas sammuun kiyyayyuu boqonnaan argatu. Namoonni rakkoo akkasiisan waan itti himan yookaan yoon argullee isin biraanis yoon gahu koomentii isin barreessan jalatti yaada isin kennitan irratti illee sammuun kiyya baay'ee boqonnaa waan dhabeef dhiise. Garuu dhiisnaan ijoolleen lakkoofsi isaanii baay'ateetu keessan natti bu'aa jira. Maaloo dhumne nu gargaarii lubbuun kee bahuuf deemaa maaloo achirratti sheer nu godhu namoonni sheer godhaniituma akkuma bakka mootummaa nu beeketuma akka falawii nu godhu jedhanii namoonni ijoolleen baay'een keessan natti boosse yeeti kanan viidiyoo kana isin biraan gahu jechuudha. Innis maayilaa intala takkaatan hadhan isin biraan gahu miyattiin tun biyya kana keessatti biyya beeruti keessatti rakkoon yeroo baay'ee kan himamu garuu rakkoon biyya beeruti bichaa keessa osoo hin taane biyyootuma Arabaa kamirrayyuu hin jira. Garuu anan keessa jiruu fi rakkoo arguu fi dhagahus biyya kana waan ta'eef irra caalan intalli tunis dhuftee waggaa tokkoof ji'a 3 hin dhibamti. Namni mana yaalaa geessu hin jiru mana na jira jetteen namni abbaa kanaa jedhu hin jiru baay'ee rakkina keessa jirti. Rakkinni ishee kana ammoo duraanii anis baay'een irratti eegaa ture waggaa tokkoof ji'a 2 yeroo geessutti fuudhaniitti farramsiisanii garuu ishee akkasii sun goone sani yoo fuudhanii achisi fidanii manuma kanatti hin deebu jedhiiti iddoo ejensiititti yoo si fidan hin deebu jedhiiti boo'ituma maraadduun jedhanii garuu achi hin finne waggaa tokkoof ji'a 2 erga xumurtee kan ji'a 2 erga birriirraa qabatanii hin finne sila mana yaalatuu fidanii raajii minaamina kaasan akkan beekutti garuu kanas gochuu hin dandeenye intala manumatti qabanii manumatti ukkaamsanii akka ishiin duutuuf akka ishiin jiraattus osoo hin taane intalli baay'ee rakkina keessa jirti kam ishimarraa dhageessan ta'a jechuudha. Ishirraa dhageessanii kanaafuu wanni isin gochuu qabdan mucayyoota akkamitti gargaarsa akkamii goonuu fi hoogan jettan ta'ee hundi keessanuu viidiyoo tana sheer gochuudhaan namoota hunda biraan gaha. Guruppii kan fayyuu haa ta'u guruppii keessatti imo story irratti hunda bakka hundatti messenjera Facebook WhatsApp osoo hin jenne sheer gootanii mucayyoo tana namni dhaqeeti achi fuudhaniituma imbaasumaan dhaqanii dura fayyummaa isheetiyyuu fayyaa guutuun qabdu intalli baay'ee dhibamaa jirti. Kanaafuu meettuma san fuudhaniituma mana sanii baasanii fala tokko akka godhaniif namoonni haa argamuu fi kanaaf sheer godha hundi keessanuu. Dubartoonni ta'ee dhiirri wantoonni viidiyoo kana bantanii dhaggeeffattan viidiyoo tana sheer godha. Lakkoofsaa fi iddoo ishiin jirtu ammoo meseejii duraa irratti isinii ka'a. Lakkoofsa ishii warroon namni argame namni ishee achi fuudhetiin hin gargaaru yoo ta'e lakkoofsa meseejii duraatirra ka'a achi argachuu hin dandeessanii iddoollee achirratti hin barreessa. Maqaa rabbiitiin isin gaafadhaa viidiyoo tana sheer godhaatii namni mucayyoo tana gargaaru akka keessanii akkam jirtu maqaa ani kanan jiraadhu biyya beeruti keessa naannoo Rashaayyaa Albaadir kan jedhamu keessan jiraadha. Erga dhufee waggaa tokkoo fi ji'a 3 keessan jira garuu rakkoon taane narra jira rakkoon taane narra geetu jira jechuudha. Sagaleen koo sinitti dhagahamu baate sagaleen koo xiqqoo rakkina qabaa naannidha likkiin sagaleen koo kanaafi erga dhufee waggaa tokkoo fi ji'a 3 keessan jira. Kanan jiraadhu mana haadha fi ilmaa keessan jira. Haati baay'isteef nama badduudha jaarti dadulloomtuudha siin dhibamtisi. Kanarratti ol kaatee tokko mashiitii deemuu hin dandeessu baay'istiin na rakkisaa jirti mana keessatti hojiidhaan wanta hundaan na miidhatii jirti halkan guutuu na raffistu halkan gisee 3-4 na kaasti kanan rafuusi halkan keessa sa'aatii 6 sa'aatii 7 faana raffisti halkan keessa isaayyummoo rafeeyyummoo irriba gaarii tokko hin rafu
Honci isellee immoo halkan yeroo sadii yeroo afur na kaastii narraa pistol kan guutu akkamta na kaasatee bulti ka'ee kana naa kenni ka'ee san naa godhinaan jechaatee bulti akkatti na ciiqateerti kanarratti mana keessa buqqisiifita na firaa dadhabe buleewwan ko sammuun kootu na zoora jira na dhukkuba kanarratti garaa gubaa na dhukkubaa caggaar kulaalittiinis na dhukkubaa iddoo dhiigammoo afaan funyaan yeroo tokko nu deebisa surmaayyuu immoo amma funyaan keessa immoo yeroo hundayyuu bakka dhiigni koo nan dhabamu yeroo hunda dhiigni na yaa'a funyaan keessa sammuun kootu na zooreera buleewwan ko sammuu kootuuf qabu dadhabeen jira baay'isee tan dhiphachaatii jira amma bakka lubbuu kiyyaatti murteessu dhaga'een jira buleewwan ko maal na gargaara wanta jirti wanta humna qabdan keessan humna qabdan na gargaara buleewwan ko mana yaadatillee nageessi yemmuun jedhuun gaafa funyaan afaan keessa dhiigni na yaa'u aduu waan ta'eef naan jedhe aduu waan ta'eef naan jedhe na dida guyyaa tokkorallee guyyaa lama sanitti madheen jira na didaa jira kara biyya kootii na galchuun jedhuun biyya koo nan galchu kontiraata dhufte kontiraata kee fixattu malee sin galchu naan jedha ani immoo waggaa tokko eegan dhufee suruma mana kanatti suruma sammuun kootu boqonnaa argateetu hin beeku jaartidhaan surumoon hin taanu mucaan immoo natti dhaadata yeroo hundaayyuu sababa isheetii jechuudha natti ka'a kara biyya kootiin bakka na gaggeessa hin jedhaan yeroo dhufe ji'a lama yommuu ta'u mana naaf jijjiiramu jedhee iyyachuun jemmare gara biirootitti yoon iyyadhu gara biiroo dawwalaa ture yommuu dawwalan namtichi ishee fidee biyya kana hin jiru biyya biraa jira ani ishee fiduu hin danda'u jedheetu na geessuu dida dallaalaa kootittoon bilbiluu dallaalaan koo ishee jedhee bilbila narraa hin kaasu guyyaa tokko akka carraa ta'e na harka kaase anumaa siif gochuu hin danda'u ani si gaggeessuun beeka malee achitti waan tokko siif gochuu hin danda'u naan jedha anas maatii kootitti bilbilee maatiin koo dallaalaa biyya kanaa irratti bilbilanii waqqasanii dallaaltonni immoo garuu na gargaaruu hin dandeenye namtichi ishiin bira jiru namtichi ishee fidee bakka biraa jira nuun jedhee jira amma immoo surmaan irratti hin bilbilan nuun jedhin ooggate jira bilbila akkatti irratti bilbilu dhabni humna keenya ol ta'e jira namtichi jechaa jiran dallaaltonni dhugaa ta'eef kaan isaanii hin beeku ani kan irratti nan dhibama hojii dadhabeen jira hojiis dadhabeen jira homaa waan tokko waan hundi humna kooti ol natti ta'ee jira buleewwan ko sammuun kootis na jeeqamaa jira hojiilee dadhabeen jira baay'isee tanan dhiphachaati jira mana keessa shilli jaartillee ofirraa dadhabee tan jira sirriitti ofirraa dadhabee jaarti na jeexii waan bakka waanuma dubbiin taane kana dubbii natti goote natti kaatee saniin booda immoo akkana na goote ishiitu na arrabsiti faatte ilmatti na himatti ilma immoo hin beeytanii haadharraa akkanaaf ni ilme jechuudha biyyuma kamittuu yoo ta'e haati ilmoon haadharraa akkanaaf ni hin beeytanii mucaan natti dhaadate yooti kiyyannaas fararraa halkanii guyyaa sodaadhe halkan irraa fokkanutti wannuma harkeen qaayyaa'atii bula ganama yommuu hirriba ka'unni miskiinni akkanumatti haasa'aatii bulti jedheetumaan naanni jedha yommuu namni dhufellee miskiinni naasofti jedheetumaan na hamata yeroo hundaa jechuudha haadha biratti illee haadhanis miskiinni maa akka taasofti anaanis na waqqasan maa haasofta halkan naan jedhan ani garuu fi kiyyaaf beekatii miti halkan yaa sa'aati xiqqoo rafaa sa'aatuma sanittuu hirriba rafuani ani nan haasa'a halkan hin rafuu akkamti na hiisatii bula halkan inni garuu akka waan ani beekatii iyyutti fakkaate beekatumaaf iyyummoo akka na miidha jiraate hin beeku ani akkatti na miidhate jira obboleewwan koo rabbuma keessaniif jedha darma obboleewwummaa darma biyyummaa laalatu adarabuu sabummaa laalatumaan na gargaaradha humna qabdanii na gargaara wanta biraatimti anasuma nama na baasetumaani karuma baasee naannuma hin baaseen jiru qofaan nama na ga'u qofaan barbaada amma yeroo ammaa kanatti haqeetan achitti iyyadha baduudhaaf kan hin jiru baadiyyaa macarrashaa keessa rashaa yaalbadir jechuun baadiyyaa macarrashaa keessa gamaa gaara caakka malee homtuu hin jiru osoo nan baay'uu jedhee gareetti ba'uyyuu hin jiru taaksiin tokko hin jiru garumatti moo hin jiru natti dukkanaa jira obboleewwan koo lubbuu kootitti murteessatti jira maan obboleewwan koo na gargaara waanuma qabda waanuma jira humnuma qabdan humnuma keessanii na gargaara sinin jedha obboleewwan koo kanaan dura mindaa irratti illee na miidhat ture mindaa kootillee seeranaaf kafalaatii hin turre garuu amma giddiitti naaf kafalee mindaa koos amma naa kenne jira kan ji'a lama harkatti naaf kenne ture kaan garuu gara biyya kootii naaf erge amma mindaa homaa isa biraa hin qabu mindaadhanis dura na jilcha ture ji'a lama ji'a sadi dabarsee naaf kenna natti hin kenne eegana dhoggate jedhee bakka sammuun kun na jeeqame natti kenna
Sinin jedha buleewwan koo baay'isee tanan cinqiin taane keessa hin jira rakkadheen jira buleewwan koo na gargaara wantuma qabdan na gargaara humnuma qabdan humnuma keessan na gargaara buleewwan koo asumaa qofa akkuma bahu manuma kanaa qofa lubbuun koo darbuudhaaf deema mana kana ani jiraanna lubbuun koo hin darba kana eegan dhufee waggaa tokkoof ji'a sadii keessa hin jira lubbuun koo garuu bahuudhaaf deema of sodaadheen jira lubbuu koo isaan na tuqubaatan yommuu ani ofii kiyyaaf of balleessina gochaa jira sammuun koo na zoora jira buleewwan koo akka ta'etti na gargaaraa fi adarma rabbiitiif jedhaati mana kana na hiikaa buleewwan koo siniin jedha dhiifama sagaliin kootillee sin jeeqisu jiraate jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo waanuma qabdan na gargaara humnuma keessan na gargaara ani natti dukkanaa jira guyyaa natti dukkana ta'eetu jira hojii isaaniitis dadhabee gara biyya kootti na galchuu jedhu wishii jedheetu nan galchu gara biiroo ani biiroo na keessa wajjin deemuun barbaanne ture garuu biiroos na dhaqaati hin jiru suruma waanuma biirootu hin yaadatu maayyuu hin jiru inni yoo namni kolfee taphachuu baadhe maaliif kolfiteen taphanne inni waqqasa maaliif kolfiteen taphanne inni waqqasaanii maal gammadee tanan kolfa mana kana keessatti jaartiin suruma ofirraa dadhabeen jira haadhuma ofirraa dadhabe tokkoffaa innillee haadharra guraan na miidhatee jira mana keessatti haalaan taane na miidhatee jiranii adaruma keessan obboleewwan koo na gargaaraa isiniin jedha adaruma keessan obboleewwan koo adaruma biyyummaa laalatumaa na gargaaraa isiniin jedha obboleewwan koo baay'isee tanan rakkachaatee jira biyya kana keessatti ergan dhufee sammuun koo boqonnaa argateen beeku amma sammuun kootu nama raachee jira dallaala koo roon bilbilu dallaalaan koo bilbila na harkaa hin kaasu amma suruma ollaanuma irraayyuu galuu dhiisee jira inumaayyuu hin kaasu nama ijoollee baay'ee itti ergeellee ofii kiyya dhiisan na harka bilbila kaasu na ijoollee baay'ee itti ergu haa baddu jedha yeroo hunda ani gara mittan bada baadiyyaadha kun naannoo taaksiin hin jirre homtuu hin jiru ijoollumti biyya keenyatu kan na duba dhufte bichaatu jira ijoollee sanuu nama lama sadii bichaatu jira homtuu waanuma tokkollee waan beeku hin qabu naannoo kana keessa gara itti badullee hin qabu obboleewwan koo akka ta'etti na gargaara isiniin jedha.